Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaa qabadheetiin jira. Keessummaan keenya artistii lafaa dhufuu kan taate aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa taphatti jedhamee kan abdiin irratti gatamee jirudha. Dhalattee kan isheen guddattee Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti. Maree diraamaawwan garaagaraa kan akka Amaasilloo, fiilmii Gaaddisa Jaalalaa akkasumas immoo beeksisoota garaagaraa irratti illee hojjechuu irratti kan isheen argamtu. Yeroo ammaa kana immoo diraamaa Jaalala Lakkuu OBN irratti kan deemaa jiru keessatti hirmaataati kan isheen jirtu jechuudha. Keessummaan keenya kun eenyu laata isa jedhuu fi beeksisa booda kan walitti deebinu ta'a. Ispoonsarri sagantaa kanaa sadarkaa pilaatiineemiitiin kan ispoonsara nu godhe dhaabbata daldala buna Qarcaansheetii ispoonsara keenyadha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Marree beeksisa isaanii hordofaati. Gara boodaatti keessummaa keenya wajjin walitti deebina. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuun biyyoota alaa 20 olitti buna qulqulluu sadarkaasaa eeggate gabaa addunyaatiif kan ergu dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee teeknooloojiiwwan haaraa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif galchuudhaan bunni bosona tokko malee oomishamuu akka danda'u dhugoomeera. Teeknooloojiiwwan garaagaraa oomisha bunaa saffisiisuu danda'u gara biyya keenyaa galchuun adda dureedha. Carraa hojii namoota 25,000 oliif dhaabbii fi yeroodhaan uumeera. Sharafa alaa doolaara miliyoona 86 argamsiisuun sadarkaa tokkoffaa argateera. Dhaabbata aantummaa uummataatiin galateeffatameedha. Buna qulqulluu oomishnee gabaadhaaf haa dhiyeessinuun ergaa beeksisa hordofnee walitti deebineetii kan nuti jirru. Egaa keessummaa keenya egaa beeksisa boodan isin beeksisiin jedheeti kanan jiru. Kun istuudiyootti argamteeti kan isheen jirtu. Baga nagaadhaan dhuftee artistii keenya Roomaan Addunyaa. Baga nagaan eeddan isinillee. Tole duratti egaa waa'ee aartii ati irratti hojjechaa jirtu diraamaa Amaasilloo akkasumas fiilmii beeksisa garaagaraa irratti akka ati jirtu egaa waa wayii kaaseera. Mee akkamitti gara aartii kanatti dhufte? Gara aartii kanatti kan dhufe ijoollummaa korraa kaasee nan jaalladha. Aartii baay'ee nan hawwan ture. Fedha isaa waan hin qabuu fi achi booda akka carraatee gara Finfinnee dhufe jireenyaa fi sana boodadha kan leenjii gaggabaabaa aartii irratti fudhadhe. Achi booda gara Adaamaa dhufee fiilmii Gaaddisa Jaalalaa jedhu fiilmii gosa jalqabaa hojjedhe jechuudha. Hojiin kan kenni jalqabaa aartiidhaan fiilmii Gaaddisa Jaalalaati? Fiilmii Gaaddisa Jaalalaati. Akkamiree yeroo jalqabaatiif sitti cimne? Baay'ee cima. Baay'ee cima irra deddeebi'aa. Anaaf akka barumsa ture fiilmii sana jalqaba irratti yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf Zalaalam baay'een galateeffadha. Anaaf akka mana barumsaa ture fiilmii sana kan yeroo hojjedhu irra deddeebi'ee isarratti baradhee jechuun nan danda'a. Kan achitti baradhee caalaayyuu fiilmii Gaaddisa Jaalalaa irratti waan baay'een baradhee. Zoolaa Production jechuudha. Fair Film Production abbaan fiilmii Zoolaadha. Fiilmii sana irratti waan baay'een baradhee baay'ee qabaa. Irratti dhadheekamaa wal jajjabeessaa maal jecha fiilmii gosa jalqabaa fiilmii Gaaddisa Jaalalaati. Garuu akka carraatee fiilmiin kun fiilmii baay'ee bareedaaf jaallatamaa ta'e Odaa Waardiidhaan dorgomee waancaa 5 fudhate. Ani dorgomeen ture akka carraatee milkoofnee gara fuulduraatti garuu na fudhate. Akkam namni milkaa jettee yaaddee turte? Namoonni wajjin dorgomnes Abaaboo Warqee Naafaa wajjin dorgomne. Ishiin immoo beektaa nama ilaalaa guddadheedha. Muuxannoodhaan si dursiti? Muuxannoodhaan na dursiti waan baay'eedhaani. Garuu waan xiqqoo yaaduun kennafu miti. Tarii namni dhaalata waan jedhu keessa koo ture hin milkoofne. Gara fuulduraatti garuu fiilmii biraatiin dorgomee akka mo'adhu qaba. Egaa fiilmiin Gaaddisi Jaalalaa kuni fiilmii bareedaa akka ta'edha. Beeksisaas waggaa tokko dura deemaati kan ture. Iddoo garaagaraatti illee mul'ataatti kan ture. Garuu guutuu Oromiyaa akka guutuu biyyaatti olii gadi deemee fiilmii hin agarsiifamneedha kan jedhamu. Maaliif ati akka miseensa fiilmii sanaatti taatee mee waan nuun jettu qabda? Sirrii kee jettee uummata bira hin geenye fiilmiin kuni kan agarsiifame asuma Adaamaa gara Jimmaas deemnee turre. Finfinneettis agarsiisneerra. Guutuu Oromiyaarra deemuudhaaf karoora qabna turre. Garuu haaluma amma haala yerootiin wal qabatee iddoo garaagaraa deemnee agarsiisuu hin dandeenye. YouTube irratti amma yaadamaa jira YouTube irratti gadi dhiifamuudhaaf.
Tole baay'ee gaariidha. Egaa akkuma durattuu kaasaa jirru fiilmii garaagaraa irratti keessattuu Amaasiloo irrattis hojjetteeti kanatti jirtu. Yeroo ammaa kana immoo beeksisa garaagaraa irratti immoo dhufaati kanatti jirtu. Egaa akkuma duratti kaasee aartii uummata kanaa warra guddisan jedhamanii abdiin sirra kaa'amu keessaa ishee tokkodha. Jabaadhuudha kan nuti siin jennu. Mee akkamii yeroo fiilmii garaagaraa hojjettu kaaraaktarri boo'ichaa fa'aa yeroo si qaqqabe mimmaantu si didaa jedhani dhuguma? Akkuma argitu kana kolfuu malee boo'uun kana badaan ta'u. Yeroo baay'ee na mudata. Amaasiloo irrattis fiilmii amma darbaa jiru irrattis boo'ichaan qaba garuu mimmaan naan dhufu yeroo baay'ee rakkadha isa kanaani. Soba ta'uusaa akka diraamaa ta'e waan sammuu kee beekuuf immoo natti hin fakkaatu gaafa namni baay'een dhaabbatee si ilaalu in ulfaata xiqqoo. Boon baay'ee natti cimaa. Akkamitti boossaree fiilmii irratti jechuudha. Yeroo fudhadhee natti deddeebi'anii na gorsanii maal jedhanii dirqama waan ta'eef natti deddeebi'anii yeroo fudhataniiti takkaadhaan naaf hin dhufu. Kuniyyuu mudannoo isa cimaa isaati. Amma yeroo ammaa kana immoo miidiyaa OBN irratti jechuudha. Kan deemaa jiru diraamaa jaalala lakkuu hojjechaati kanatti jirtu. Diraamaan kunis baay'ee diraamaa ilaalamaa jirudha. Egaa waa'ee isaa bal'inaan kaasuu hin dandeenyu maaliif bor maal ta'a laata diraamaan kun jennee hawwiidhaan waan eegaa jirruufi akkami waa'ee diraamaa kanaa maal jettameeti? Diraamaan jaalala lakkuu baay'ee diraamaa bareedaadha. Amma dhumaatti nu hordofan jedha daawwattoota keenyaan. Mee akkamii Roomiin eenyuun ilaalaa guddatte? Eenyutu fakkeenya siif ta'e aartii kanaan? Aartii kanaan namni fakkeenya naa ta'anii jalqaba fiilmiin ilaalanii fiilmii afaan Oromoo baay'ee jaallatamaa hundumti keenya hin beekna. Achirratti caaltuu baay'ee irra deddeebi'ee ilaalaan ture fiilmii kana yeroo sana jechuudha. Sana booda diraamaa dheeraa diraamaa Sakaallaa OBN irraan kan darbaa ture Abaaboo Warqinaa fa'aa Abbabeech fa'aa isaan ilaalaa dhufne ka'a. Isaanumatu fakkeenya siif ta'e. Sirriitti. Namni hojii garaagaraa yeroo hojjetu mudannoon dhabu. Roomiin immoo akkamii hojii fiilmii diraamaa kana yeroo hojjettu maaltu mudate laata? Yeroo fiilmii Gaaddisa Jaalalaa waraabaa turre. Siinii halkanii ture. Halkan bosona keessatti osoo waraabaa jirru dudduuba keenya buufatu ture. Bakka itti waraabnu dudduuba jechuudha. Garuu sana namni natti hin jiru. Maaliif akka buufa sodaadhuun isaanillee waan beekaniif itti himnaan as nuuf hin dhaabattu jedhanii waan yaadaniif amma waraabbiin sun dhumutti hundumtuu callisanii achumatti ilaalaa turanii eeggi waraabbiin sun dhumee booda dhaqanii kan isaan natti agarsiisanii. Innaati. Sitti himuu hin danda'u. Etuu innaa sana argite hodhii istee deemta turte? Fiigichaan malee dhaabbadhu achi. Egaa Roomiin akkamii fiilmiiwwan garaagaraa hojjetaa jirtu amma akkuma duratti kaasaa turre diraamaa jaalala lakkuu kan amma deemaa jiru hordoftoonni keenya hordofaati kan isaan jiranii beeksisaan isaas baatee jirta. Kana booda hojiiwwan akkamiitu sirka jiru maaliin immoo si haa eeganu hordoftoonni keenya? Ammaa fi fiilmiin waraabbiin isaa xumuramee jiru fiilmii finaaf jira isarratti hirmaadheen jira beeksisa garaagaraas hojjechaa jirra yoo dhufe immoo fiilmis diraamas hojjechuudhaaf dudduubatti hin deebi'u. An qophiidha jechaadha. Qophiidha sirriitti. Tole egaa mee gara xumuraattis dhufneerra waan ta'eef Roomiin nyaata keessa maal akkam golfite dursite nyaata keessa waan dhageesse qabdamoo. Ani waan hin dhagee qaba atumtii hordoftoota keenyatti akka hin tuuf jedhee tan malee. Dubbachuudhaaf foon baay'een jaalladha. Waan nyaaddu keessattuu foonni jiraate tola yeroo hundumaa siif hin guutu malee. Shiroos yoo ta'e foon akka keessaa dhabamu barbaadduudha. Raafuus yoo ta'e foon akka keessaa dhabamu barbaadduudha. Yoo paastaas ta'e foon keessa jiraachuu qabaa. Kanatti dabalanii jiru garuu dhugaa. Foon nan jaalladha. Roomiin egaa keessummaa keenya taatee istuudiyoo keenyatti waan nuuf argamteef guddisneeti kan nuti si galateeffannu. Galatoomii siin jenna. Isinis guddaa galatoomaa fayyaa ta'a na kabajanii keessumaa na godhachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Tole hordoftoota keenyaa keessummaan keenya hadhaagaa akkuma daawwataa turtan artiist Roomaan Addunyaati.
Egaa artiistota warra lafaa dhufuu jedhaman keessaa ishee tokkodha. Jabaadhuu nuuf guddadhu isheedhaan jenna. Torban kun torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u fayyaa nuu ta'a.